tajaajila magaalaa Shaggar bara kana kan hundaa'e keessumaa naannoo adoolessarraa jalqabeeti hojiitti kan gale. Adoolessarraa jalqabee hojiitti yeroo galu egaa qorannaawwan adda addaa akka magaalaatti gaggeeffamaa turan ni jiru. Keessumaa tajaajiloonni kanaan dura manneen hojii mootummaa kennaa turan dhaabbilee garaagaraa keessatti kennamaa turani. Dhaabbilee garaagaraa keessatti kennamuun kun immoo dhamaatiin abbaa dhimmaa akka jiraatu taasisee jira jechuudha. Karaa bittinnaa'een dhaabbilee garaagaraa keessatti kennama. Tajaajilamaan sun garuu tokko ture jechuudha. Kanaaf dhamaatiin kun akkaataa itti xiqqaatuuf mootummaan qorannaa bal'aasaa geggeesse. Qorannaa bal'aasaa geggeesse keessatti rakkoowwan gurguddaa adda ba'ee jira jechuudha. Kun duraan ture rakkoo teekinooloojiin deeggaramuu dhabuuti. Kun bifa kanaatiin ilaalamee qorannaa keenyaan bifa kanaatiin adda bahee tokkoffaa tajaajiloonni bittinnaa'anii jiran kun akkamitti gar tokkotti dhufu kan jedhu ilaalame. Lammaffaa tajaajiloonni kun eega gara wiirtuu kanaatti dhufan immoo maaliin tajaajilu kan jedhu. Maaliin tajaajilu kan jedhu teekinooloojiidhaan deeggaramuu akka qabuu fi tajaajilli giddugala keessatti kennamu haayibireed ta'ee kan teekinooloojiidhaan deeggaramee kennuu qabnu teekinooloojiidhaan deeggarree akka kennu kaan immoo hawaasa isa kaan immoo adeemsaan barsiisaa hawaasni hin barannes waan jiruuf adeemsaan barsiisaa teekinooloojii kana cimsaa deemuu akka qabnu irratti walii galamee wiirtuun kennite tajaajila iddoo tokko kun hundaa'ee hojii qabatamatti galeeti jira. Hojii itti eeggagalee amma almost gara ji'a 3 ga'ee jira. Sochii amma ammaatti taasise keessatti gaafa laallu ji'oota 3 darban gara maamila 11,124 ta'u gara giddugala kanaa dhufanii jiru. Kana keessaa ulaagaa guutanii akkaataa ulaagaatiin kan tajaajilamanii jiran naannoo 10,000tti kan siqan tajaajilamaniiti kan jiran jechuudha. So kana yeroo laallu tajaajilamaan amma gara giddugala kanaatti dhufe gaafa laallu feedbaakis nuu kennu jechuudha. Feedbaakii isaan nuu kennan gaafa laallu parsantii 97.5 satisfaakshinii akka qaban reet nu godhanii jiru jechuudha. So kana jechuun maamilli gara giddugala kanaa dhufe itti quufinsi inni qabu baay'ee fooyyee akka ta'e kanarraa barachaa jirra jechuudha. So kun waliigalaan gaafa laallu tajaajilli kun gara giddugala kanaatti dhufuun kan kaleessa bittinnaa'ee ture dhamaatii abbaa dhimmaa kan hir'ise. Deddeebii abbaa dhimmaa kan hir'ise. Sirna qabiinsa ragaa keenyaa kan fooyyeesse ta'uusaa laallee jira jechuudha. Kun immoo maamila keenya biratti tajaajilli kun bifa amma jettan kanaan itti fufsiiftu moo itti fufsiiftanu gaafii jedhutu jira malee itti quufinsa irratti maamila biratti rakkoon bal'aan hin jiru jechuudha. Maaliif rakkoo isaa hiikaa jira waan ta'eedha. Tajaajila kana kan nuyi jalqabne sadarkaa magaalaa Shaggaritti jechuudha. Tajaajiloonni kun sadarkaa kutaa magaalaatti hin barbaachisu, sadarkaa aanaatti hin barbaachisu. Magaalli Shaggar magaalaa guddaadha. Magaalaa reefuu hundaa'e, magaalaa smart city ta'e hundeessuudhaaf fi kan hojjetamaati jiru. So kana keessatti kutaalee magaalaa keenya irratti, aanaalee keenya irratti immoo adeemsaan dameewwan babal'isuudhaan rakkoo hawaasni keenya keessumaa naannoo tajaajilaatti qabu sana hiikuudhaaf hojiin guddaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kun jalqabbii. Jalqabbiiwwan amma ammaatti gahuu kana keessatti maamilli keenya bu'aan argate jira. Yeroon isaa akka hin qisaasamne godhee jira. Dhamaatiin akka xiqqaatu ta'ee jira. Yeroodhaan akka hojiitti galu ta'ee jira. Kun dinagdee magaalaa irratti gahee guddaadha kan inni qabu jechuudha. Gama biraatiin tajaajiltoota nuyi warras jiru mataa isaatiin haala mijaa'aa uumee jira. Haalli mijaa'aan uume maaliin tokkoffaa teekinooloojiidhaan deeggaramna. Maamila gara giddugala kanaa dhufee teekinooloojiidhaan galmeessina. Ragaa isaa guutuu qabna. Odeeffannoo maamila keenyaa guutuu qabna. Sirni gabaasa kan keenyaa karaa ifa ta'een teekinooloojiirraa fudhanneeti kan gabaasnu jechuudha. So kun maanajimentii keenya illee keessatti gahee guddaa kan taphataa jiru ta'uusaa teekinooloojiin deeggaramuun hojii keenya nuu salphisuu keessatti haala mijaa'aa kan kan biraa sirna ragaa irratti rakkoo guddaatu ture. Qaamni tajaajila kennu tokko sirni qabiinsa ragaasaa murteessaadha. Qabiinsa ragaa guutuu qabda taanaan tajaajila yeroo gabaabaa keessatti kennu. Sana gochuudhaaf immoo akkuma selesini kaas teekinooloojii gurguddaa sadii giddugala kana keessatti fayyadamaadha. Teekinooloojii gurguddaa sadii jennu keessaa tokko kan maamiloota keenya ittiin orderii qabsiisnu QMS jedhama. Isaan tajaajila kennaa jirra. Lammaffaan e-serviisiidha. Sadaffaan DMS data management system. Isaan kana sadan gaafa hojiirra oolchinu QMSin akkuma beekamu namni aadaa barame keessaa bahee orderii tikkeetti kutatu sanaan dhufee orderii sanaan keessummaa'ee sa'atiitti dhufe sa'atiitti ba'e qaba jechuudha. Eenyuun bira akka dhaqes hin beekama jechuudha. So qaamni tajaajilus itti madaalama, giddugalli tajaajila kana kennus itti madaalama jechuudha. So kun ifatti QMS keenyaan kana maaneej gochaa jirra. Namni tartiiba isaatiin eeggatee akka keessummaa ta'uu keessatti gahee isaa gumaachaa jira jechuudha. Inni lammaffaan e-serviisii. E-serviisiin bu'uura teekinooloojii giddugala kanaati jennee ilaalla.
Inni kun tajaajila bifa lamaan kennuuf hybrid goone gamni tokkoon maamilli keenya eessayyuu taa'ee siistama e-serviisii kanaan tajaajiloota nurraa barbaadu kana apply isa godhe sana e-serviisiidhaan argachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu amma bifa lamaan kan deemaa jiru. Maamila as dhufe kana barsiisaa jiran naannoo simannaa irratti hin simannaa isan barsiifnaa itti agarsiifnaa ammaaf isaan galchinee akka inni isaan tajaajilamu goone adeemsaan garuu siistamoota kana gaafa baraadee mana isaa taa'ee akkaataa inni itti apply godhee tajaajila kana argatu gochuudhaaf irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kan biraa rakkoon guddaaf rakkoon qulfii dhaabbilee mootummaa keessa ture sirna qabiinsa ragaati. Qabiinsi ragaa dhaabbilee garaagaraa keessa ture kun faayila garaagaraa ragaa garaagaraatu ture. Garuu abbaan dhimbichaa tokko isa kana dijitaayiz gochuudhaan dijitaayiz ta'e kana immoo iskaan goonee gara DMS'tti gashuudhaan kaawuntaroonni hundinuu akka isaan access godhan goone kaawuntaroonni immoo easily access godhanii kastaamaroota nu bira dhufan kan karaa salphaa ta'een akka keessummeessanuuf haala mijaa'aa uumeetii kan jiru jechuudha. Kun tajaajilli keenya akka saffisuuf gahee guddaa gumaachee jira. Gara fuulduraatti immoo adeemsaan qorachaa teknooloojii kana caala fooyyessaa akkaataa addunyaan yeroo yerootti jijjiiramaa jirtu kana keessatti teknooloojii barbaachisu kanaan abdeet gochaa deemuu nu barbaachisa. Naannoo kanatti hojiin bal'aan ammas xiyyeeffannoodhaan kan hojjetaa deemu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Hanqinoonnii fi chaalenjiiwwan naannoo kanatti nu mudachaa turan naannoo maamiloota keenyaatti tajaajiloota barbaaduudhaaf gara giddu galaa gaafa dhufan tajaajiloota barbaadan sana sirnaan hubatanii tajaajiloota sanaaf immoo ulaagaa isaan barbaachisu sana guuttatanii dhufu irratti hanqina guddaatu ture. Yeroodhaa gara yerootti fooyya'aara. Hubannoo uumaa jirra. Iddoo simannaa irratti hubannoo uumnee yaada kenninee fi akkaataa isaan guuttatanii dhufan gochuudhaaf hojii hojjechaa jira. Kana biraan immoo iskiriinota garaagaraa qabnu kanaan dispilee goonee akka isaan hubatan gochaa jirra. Gama biraatiin amma fuula duraatti kan yaadaa jiru tajaajiloonni giddugala kennaman weebsaayitii magaalaa Shaggar qabna. Weebsaayitii sana irrattis gadhiisnee namni mana isaa taa'ee tajaajiloota gara giddugala kanaatti fayyadamuu gaafa dhufu achi access godhee maaltu isarraa eegama kan jedhu kana guuttatee akka dhufuuf hubannoo uumuu irratti hojiin guddaan nu gaafata jechuudha. Kanaaf naannoo kanatti ammas xiqqoo hanqinni jira. Isa kana hubannoo bal'inaan hojjechuu akka qabnuu fi miidiyaa akka keessanii kanas fayyadamnee naannoo kanatti ilaalchota jiran sana yoo sirreessaa deemne tajaajila kana moor kanaa olitti maamillis gahee isaa yoo ba'e akka qaama mootummaan nuyis gahee keenya sirnaan yoo ba'an gara walitti dhufeenya mootummaadhaa fi maamiltoota keenya gidduu jiru sana bu'uuraan kan hiiku ta'ee raawwii ji'oota sadan darban kana keessatti ilaallee jirra. Kanaa ol cimsuun, gabbisuun, bal'isuun hanqinoota jiran immoo coranii qoratanii sirreessaa deemuun, fooyyessaa deemuun hojii itti aanu keessatti kan irratti hojjechaa deemnudha kan jedhu kaasuu fi kanaaf bu'aan dhufaa jiru bu'aa guddaadha. Galii keenya dachaan guddisee jira. Investimentii namni yeroodhaan akka hojiitti galu ta'uu keessatti gahee isaa gumaachaa jira. Kanaaf bu'aa gurguddaa naannoo kana irratti irraa argachaa jira jedhee kaasuu dhuma. Waajjiroonni kun amma waajjiroo hedduudha. Sodomii ol kan ta'an iddoo tokkotti dhufan. Duraan abbaan dhimmaa tokko tajaajila kana argachuudhaaf waajjiroota asitti qabamu iddoo adda addaatti xalayaa asiin barraawaa fi waajjira konistiraakshina waajjira lafaa hin deemu. Iddoo dheeraa jira. Achi dhaqee waajjira lafarraa amma waajjira galii deema. Waajjira galiirraa kan deddeebii kana baay'ee hir'ise. Waajjiroonni kun iddoo adda addaa faca'anii jiran duraan amma garuu waajjiroonni manuma tokko keessatti wiindoo tokko keessatti taa'uun isaanii abbaa dhimmaatiif baay'ee bareedaadha. Waajjiroonni kun hojii tokko hojjetu, mana tokko ijaaru. Hojii tokko hojjechuudhaaf immoo iddoo adda addaa ta'uun isaa baay'ee istiidii ture. Even hojii raawwii hojii irratti illee rakkoo guddaa ture. Tokko hin qaba tokko amma haqa qabee siistamaan diriiruun isaa siistamaan hojjetamuun isaa siistamuun maaneej godha. Eessatti dhaabbate eenyu bira jira abbaan faayillee eenyu bira jira sababa malee dhaabuu hin danda'u abbaa dhimmaallee dhaabuu hin dandeessu. Akkuma beekamutti manni galmee keenya duraan baay'ee rakkisaa ture. Mana galmee faayila tokko argachuudhaaf torban tokko ta'uu dandeessa. Faayilli kabade hafe amma faayilli iskaan ta'ee daataabeeziin uumamee jira. DMS siistamiidhaan daataabeeziitti gala jechuudha. Faayilli nama tokko kaartaa quxirii fi bilbila isaa himuu qofa. Asuma faayila isaa baafta.
within a second faayila isaa baaftee maal irra jira maal barbaada maal qaba hangama dokumentii inni qabu maal jedhu asuma irra siistama irratti la jedhu. Abbaan dhimmaa egaa faayila isaa DMS irratti chee goonee booda maal goona iskaan goona maal barbaada. Duruma waggaa dhufu diijitaal ID wajji wal qabatee jira. Naashinaal ID amma biyyootiin baafturra lakkoofsa saniin wal hidhee jira siistemni. Namni manuma taa'ee appilaayi godhuu danda'a baay'isoo. Shaggar e-sarviis jettee yoo seente amma daataa jiran hunduma siif bida. Waajjira kan barbaada. Daataa barbaadu irratti e-sarviisiidhaan moobaayiluma isaatiin appilaayi godhachuu danda'a. Egaa appilaayi godhee booda achuma teessee siistema keenya irra dhufa. Hin qajeelaaf ogeessi barbaadu. Ogeessa barbaadu fi hin qajeelaaf. Ogeessi barbaadu egaa ilaalee booda guyyaa meeqa istaandardiin taa'ee jira. Istaandardii achitti lakkaa'a. Guyyaa sadii guyyaa lama yoo jee istaandardiin guyyaa lama sanitti yoo xumuru baate reed itti ta'a. Maaliif dhaabbate tiraak goonee argachuu dandeenya. Siistemaan hoogganamuun isaa abbaa dhimmaati baay'ee bareedaadha. Dafees riizinii bakka dhaabbatee waan laalamu qaba hanga hooggansaatti waan ilaalamuuf abbaan dhimmaatis hin dhaabbatu tajaajila harkatee saniif illee satisfaction level measure qabna. Egaa bee booda abbaan dhimmaa dhugaa harkatee himee deema. Jarratti satisfaction measure goonee san dhumarratti ilaalla jettu gatee meeqa hojjettee hangam hojjette ogeessaan sadarkaa kan namaaf. Ogeessi immoo san caala hojjechuudhaaf tattaaffii godha jechuudha. Moora akkuma agartanitti bara darbee sassaabbii abbaa dhimmaa keessummeessine garaagarummaa 3 times dabalee jira. 3 times almost yoo agar even galii sassaabu irratti illee tajaajila irraa kanarra kan argamu galuma sassaabu bara darbee gara miliyoona 4 sassaabame tajaajiluma waajjiroota kana adda addaa irraa argamu. Garuu bara gara miliyoona 17 how much it is 3-4 times dabalee jira jechuudha. Kun jechuun maali? Abbaa dhimmaatis more satisfied ta'ee gammadee deemuun isaa tokko fiidbaakii keenya. Fiidbaakii immoo asumatti akkuma agarra. Nama hedduu keessummeessu nama 40 yoo turmaanaan bara darbee keessummeessine bara kana garuu gara 120 ol keessummeessuun keenya kunuu fiidbaakii gaariidha. Nama hedduu keessummeessuun maaliif dhufe namni osuma mufaayin iddoo adda addaatti xumuratee deema. Duraan waajjira tokkotti 7 tura. Waajjira tokkotti 7 tura. Because faayiliin jiru gara adda addaatti namni ofumaa ture. Garuu amma no reason without reason system nu maaneessi godha jechuudha. Kun waan gaariidha. Kanin dhufe naannoo galaanirraan dhufe dhimma investimentii laayisensii wayii immoo eeyyama investimentii baafachuun dhufe akkuma dhufeen karaa irratti wiindoo irratti lakkoofsa wayii kooyinii koo fudhadheen dhufe innaan dhufu akkuma dhufeen wambarii koon argadheen amma tajaajila yeroo gabaabaa keessatti fudhachaa waan tureef kun baay'ee nama gammachiisa. Dura kan ture baay'ee namatti hin tolu. Maaliif guyyaa tokkottis guyyaa lamattis faayila barbaachuu, ogeessa argachuu, ogeessa ramachiisuu, hooggansa marraasisuu wanti kun hundumtuu biizinasiin baay'ee yeroo baay'ee nu jalaa guba. Naggaadeen immoo akka nama tokkotti qabeenyi ishiin guddaan horii yeroodha. Yeroo keenya yeroo daqiiqaa 10 hin guunne keessatti dhimma dhufeef amma raawwachaa waan jiruuf baay'ee tajaajila amma kennamaa jiru kana wiindoo tokko waan kennamu kanatti baay'ee gammadeera. Wanti inni nama qusatu inni calqabaa yeroodha. Yeroon jechuun qarshii nu ooli. Yeroo keenya nu qusata. Yeroo kana amma dafee tajaajila fudhadheen gara hojii koo biraatti deema. Birookiraasii adda addaa waan baay'ee nama waan kana jedhamee hin raawwatamne nama beekumsummaan illee gara teekinooloojiitti dhiyaatanii tajaajila argachuu jechuun biyya biraa wajjin walii galanii jiraachuu jechuudha. Kanaaf teekinooloojii wajjin wanta ammasitti raawwachaa jiru kun baay'ee nama gammachiisa. Kun itti cimee itti fufuu qaba kan hin jedhu yaada qaba. Ijooni hayyama investimentii fudhachuuf dhufe kana dura ji'a 3 hanga ji'a 4 keessatti kaartaa fudhadhee ture. Dadhabbii tokko malee jechuudha yeroo iddoo as hin deddeebine akkuma dhufe wanta mijachuu qabu naa mijeessaniitu dhufeetoo kaartaa fudhadhee har'a immoo kana dhufe hayyama investimentii fudhachuudhaaf amma dhufeetoo daqiiqaa 15 hanga 20 turre hayyama koo fudhadheera kunoo. Egaa kana dura kan jiru baay'ee bu'aa baay'ee qaba. Iddoo tokko gara biraatti deemtaa haala kaffaltii itti biiroo tokko biiroo biraatti ergu amma garuu asumatti waan ta'eef
xalayaa baay'een taasise asumatti waajjirri galillee asumatti baankii siinqallee hin jiru asumatti wanta hundasaa kanan xumuradhe jechuudha. Kanaafuu isa durii wal bira qabanii ilaaluu jechuun nama dhibaayu wal bira qabuus hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Ani kana dura waa biraa eegalee ture waa'uma kana wal qabatee ture yoo xiqqaate naannoo hoggaa 4 kana caalatti fudhate dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Kuni garuu erga jalqabee guyyaa tokko fixadhee deeme. Ani aduun kaartaa dhufuut guyyumatti fixadhee deeme har'as immoo ayyamaafan dhufe kun nama fixadhee ture. Deeqaa 15 kana qofatti fixadhee jechuudha ammatti. Kanaafiyyuu durii wal bira qabuutu hin danda'amu akkamitti wal bira qabneetti ilaaluu dandeenya. Kanaafiyyuu baay'ee gaariidha. Haaluma kanaan itti hafuun jedhee sa'aatii koosee godhadheera. Iddoo biraa iddoon deemee hojjedhutti dafeetu akka qaqqabu na taasisee jira jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee gaariidha.